Harka fuunee hordoftoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo kan biyya keessaa biyya alaa teessanii nu hordofaa jirtan kun sagantaa keessummaa qabannee isinii dhiyaannee jirra. Sagantaan keenya guyyaa irraa sagantaa bishaan haramaa goggoguu irratti riisarchii warra hojjete keessaa nama tokko qabannee isinii dhiyaannee jirra. Namni kun eenyu jechuun keessa hin oolu wal barnootaaf garuma nama karaatti isin dabarsa. Mee daawwattoota keenyaa wajjin wal baradhu keessummaa keenya ibsaa. Ayyee galatoomame ani maqaan kiyya Ibsaa Maamud Yusuf jedhama. Kaniin dhaladhee Aajii Gama Gandaasaneeti. Bakki inni namni jiraadhu magaalaa Awustiraaliyaati. Waa'ee gahee barumsa keetii xiqqaa shorraa nuti himee waa'ee hordoftoonni keenya yookaan daawwattoonni keenya ibsaa jechuun eenyu gizee jaan? Ayyee ani barnoota jalqabaa baankiingii fi inshuraansiin baradhe. Lammeessaa agricultural business managementidhaan bachelor degreedhaan eebbifame. Achuma naannoo Haramaayatiin hojjechuu ture. Ayyee gahee hojii keetii yookaanis bakki hojjechaa turte xiqqoo nuuf ibsime. Ani bulchiinsa magaalaa Haramaayaa waajjira IMX hojjedheetiin jira. Magaalaa baatee maaneejara tahee hojjedheetiin jira. Kana booda hojii dhuunfaa kiyyaattiin deebi'e. Hojii dhuunfaa kiyyaa gama qonnaa sanyii filatamtuu dhiheessuu irrattiin hojjechaa ture. Ayyee. Galatoomii hangana wal barnootaaf hangana eegee jenne booda gara gaafii keenyaatti dabarraa ibsa. Mee kooziin bishaan haramaa kana goggoguudhaaf sababni maal ta'a jettee yaadde? Maaliif waan riisarchii irratti hojjechaa turteef warra riisarchii kana keessaa qooda fudhatan lamaan keessaa obbo Shimallis Gabreetii fi atiitu irratti hojjechaa ture. Mee waa'ee kanaa bal'inaan keessa beekta jennee abdannaa. Koozii isaa mee nuuf ibsi. Jalqaba kooziin isaa tokkoffaa dhiqama biyyeeti. Lamaffaa hanqina roobaati. Sadaffaa itti fayyadama bishaaniiti. Fayyadama hawaasni leeshiniin heddummaachuu irraa kan ka'e. Sababoota kanaanii dhufuu danda'e. Bishaan haramaa goggoguudhaaf wanni sababa ta'e sababoonni guguddaan kanaa jechuudha. Okay, sanitti aanee fakkeenyaaf miidhaan eega bishaan kun dhufe fakkeenyaaf jiraattota aanaa sanii yookaan qotee bulaa naannoo sanii irra gahee maali? Qotee bulaan naannoo bishaan haramaa irra jiraatan bishaan jechuun hedduu isaaniif barbaachisaadha. Bishaaniin kuduraa oomishan, bishaaniin jimaa oomishan, wanni hundinuu bishaan irratti hundaa'eeti. Dhiqachuuf, dhiqataaf, dhugaatiidhaaf, masnoodhaaf waan adda addaatiif bishaan haramaayatiin fayyadamaa ture namni. Saniif miidhaa guddaatu irra ga'ee isaanirra. Hawaasa naannoo bishaan haramaa irra jiraatu miidhaan irra ga'ee hagana shalagama jedhee gochuudhaaf natti ulfaata. Ayyee. Mee jiraattonni tokko jiraattonni naannoo sanii eega Chaayinaan dhufte Chaayinaatu bootteedhaan bishaan kana too'ee fixe jaanii warri Chaayinaa abaarus ni jira. Sanis miidhaa koosii keessaa tokko ni ta'a. Dhugaadha. Bishaan yeroo asfaaltii tolchan baay'ee irraa waraabamaa ture. Wanni ijoon warri dhumaatii bishaaniitiif dhiqama biyyeeti yeroo nuti ijoollee warri nu duraa irkanii ja'aniiti daaga hidhan beektaa sulula ja'aniin amma. Daagni hidhan kun
akka biyyeen dhiqamtee gartee bishaan kana guuttee goggogsine tajaajila. Kan afaan faranjiitti tracing meter jennuun tokko suni kan lammeessaa hanqina roobaati. Hanqinni roobaa roobni baay'ee roobuu ture naannoo sanitti natural disaster wajjin wal qabatee roobni baay'ee xiqqaachaa dhufe. Sadaffaa itti fayyadama bishaanii namni motora takkaan fayyadamuu ture dur. Motorri takka haga meetira 600 hagas bishaan irraa lafa hagas fagaattuu irratti bishaan tohaa. Sumbira dabaree motora wal afaan kaayuudhaan motorri kun haga motora 7 fi 8tti itti fayyadamaa turanii. Isaan dheereessanii obaasuudhaaf jechuudha. Dhugaa dheereessanii obaasuudhaan itti fayyadamninis hedduu miidhaa irra geessisee jira. Kun amma riisarchii keessatti kan tuqame keessa bishaan kun dhumaatiidhaaf sababa wanni ta'e jarri guguddaan kanaa jechuudha. Mee fakkeenyaaf ammaa'u bishaan kun rooba guddaa amma roobeeni deebi'e. Hangi tokko durumaanuu numa jira osuma jirutti roobni guddaan amma roobe dhiyeenya kana roobe yoo laaltee jiraatte bishaan kun bakka duraanitti akka deebi'uuf gahee guddaan rooba rabbii yookaan rooba rahmata rabbiiti malee akka bilisiginnaa fi namoonni biraa jootti bilisiginnaa deebisee jechaa jiran jaanii. Kuni hedduu nama saalfachiisa. Waan namni godhee deebise tokkollee nun jiru. Roobni rooba guddaatu guyyaa-guyyaadhaan roobaa jira. Bishaan Haramaaya eega dhume yoo xiqqaatee waggaa 15 olii eega dhume. Naannoo bishaanii kanatti silaa mootummaan waa godha ture mukkeen dhaabuudhaan gartee naannoo sunitti mukkeen akkaataa gartee roobni roobuudhaaf shoora guddaa waan taphatuuf waan sun irratti silaa hojjechuu turre ture. Naannoo bishaan Haramaayaatti namoonni keenya muka barzaa fi sibiifumaaf lafa naqatanii dhaaban. Sagalee kuni roobaani malee kan deebi'e wanni mootummaa deebisee jaame hedduu nama saalfachiisa. Qaaniidha. Abiyyi akka dubbattetti bara badhaadhinaa keessa bishaanis deebi'ee badhaadhee jechuu isaaniiti sababa fakkaatti dubbiini. Haa ta'uuti mee bakka sanatti amma gaafiin ansii qabu barzaa fi yookaan mukkeen naannoo sanitti dhadhaabbatu kuni bishaan kana harkisuudhaan tuutuudhaan miidhaa irra ni geessisa. Bishaan kana irratti qarqara bishaanii irra biqiltuu dhadhaabuun bishaan kana dhumaatiidhaaf miidhaa ni qaba. Mukkeen dhumaatiidhaaf osoo hin tahin roobni naannoo sunitti akka roobuuf shoora olaanaadha taphataa'u. Baay'isanii naannoo sunitti shirtii isaatti yoo dhaaban hedduu bu'aa qaba. Hayyee akkas taanaan mee bishaan kun bishaan Haramaa kun maddisaa madda ni qaba maddisaa hoo ni jira waan jedhamu kanarraa xiqqoo nu odeessi. Madda isaa kana anaa fi nama obbo Shimallis Gabriyyee jedhaniitu riisarchii yeroo dheeraadhaaf irra godhaa turre bishaan Haramaayaa gama yuunivarsiitii Haramaayaa karaa Gandajee bakka jedhamurraa jalqabneetti Ganda Godiiniin naannoo Maayilaamaatiin Ganda Godiiniin Haajiin Shir jennee akkasumatti karaa gartee Ganda Buubaatiin gama yuunivarsiitiitiin irratti dalagaa turre. Bishaan kun irra caalaa wanni bishaan Haramaayaa gabbisu laga Xinniqeeti. Lagni Xinniqeetis ni goggoge. Lagni Xinniqee waggaa goggoge kun daran xiqqaachaa dhufe. Bombaan dhugaatiidhaaf Harariin gartee qottee laggeen keessaa xuuxamaa tures goggogina isaatiif shoora olaanaa taphate. Gama biraatiin naannoo
Finqilleetti warshaa aksiyoona Harar Biiraatiif boollitti qotamte sun daranuu naannoo sun akka bishaan daran goggogee lafa keessa gadi fagaatu godhaa ture. Eega bombaan san caphee roobninis roobee bombaan san karaa Harar deemuu dhaabe booda bishaan roobni roobuus dachiin dhuydee bishaan Haramaayaa guddachaa amma in hordofa yeroo hundaan. Yoo xiqqaatte meetira 2 ol deemu jira amma guyyatti. Ida'u jira jechuun guddachuu jira. Haalaan dabalu jira. Sababni rooba moo maddaatu ka'e? Tokko xuuxama bishaan gartee Harar Biiraan irraa xuuxu sunis waan tajaajila naannoo Finqillee sanii dhaabeef maddi lafa keessa jirus ni gabbataa. Roobni guyyaadhaan roobuus daran bishaan gabbisaa jechuudha. Okay. Mee hayyee gara dhumaa deemaa jirra. Waa'ee bishaanii kanarraa yookanis riisarchii isin irratti hojjechaa jirtan tan irratti hundoynee sagantaa irraa xiqqasho marii irra goonee jirra. Sagantaa gara fuulduraatti bal'inaan sagantaa takka qabannee kan irra mari'annu taana. Mee amma gara dhumaa deemaa jirraati. Dhumarratti dhaamsa jiraattota magaalaa Haramaa sanii fi qotee bulaa naannoo saniitiif akkuma walii galaatti isaan hundaafuu dhaamsee ati qabdu mee maali? Galatoomii maammee dhaamsiniin jiraattota naannoo bishaan Haramaayaatiif dhaamu tokkoffaa dooniin baay'achaa dhuftee jirti. Dooniin baay'achuun rakkoodhaa miti. Garuu ijoolleen dhaloonni boodaa kun irra hedduun warra daakkii hin beekne. Yoo tarii dooniin takka ha'urattu ta'e takka humnaa ol fe'insinis uumamee namni khalitu ta'e lubbuun namaa dabruutu mala. Dargaggoon naannoo bishaan Haramaayaa jirtu sun namoota gartee daakkii beekan. Naannoo gaffagoo osoo hin ta'in xarafatti warra daakkii hin beekne ka fedhii qabu shaakalsiisanii daakkii akka baran. Yeroo dhiqachuudhaaf deeman naannoo bishaan Haramaayaa hundaa'u eelli qotamee ture. Bishaan waan lafarra bal'atee jiru jecha eelli sun dhokatee jira. Namni daakkii hin beekne amma hoggaan hin dhiqadha jee seene cima sullimee achi keessatti lubbuun dabaruufa mala. If eeggannoodhaan akka dhiqatan dhaamsi tokko kanaa kan lammeessaa gama bulchiinsa Haramaayaatiin sochii amma kantiibaa Mul'ataa Bishiraa godhu jiru hedduu gaariidha. Hedduu waan nama boonsu. Bishaan kana eeguun tiisuun dirqama lammii hundaati. Harama tokko kan naannoo Amaaraatti bishaan goggoisaa ture naannoo saniin mul'atee jira. Harama sun keessaa baasuudhaan Taayilaandii fi shaasha adda addaa naannoo sun silaa dandahamee gama yuunivarsiitii Haramaayaatti waliin Haramaayaa dubbatee baajeta irratti dalaganii akkaataa qushaashni gartee dhiqama biyyeetiis irraa qabamee gartee waan shabaka godhanii bishaan kanarraa filtar godhu waan sun irratti yoo hojjetan kanaan dhaamaaf. Bishaan kun baay'achuu qofaa miti fuula dura deebi'ee akka bishaan kana harti maayaa hawaasni naannoo sanii akka bishaan kun hin dhabamne bishaan kana tiisuudhaaf itti fayyadama irrigeeshinaa takkaa'u kan jallisii kan masnootillee yeroo bishaan obaasan naannoo sunitti hojjechaa waan hin tureef waan hin beekuuf motorri bishaanii hangam takka biyyee dhiqaa sagalee galaanni hangam takka dhiqaa waan hin beekuuf waan kanarratti illee qotee bulaan modeelli yeroo bishaan obaasu citaa marga akkanatti kaaya. Yaasaa hedduu jechuun akka bishaan kun dhiqamee cirrachi biyyeen dhiqamtee gadi hin dabarre. Fayyadama isaa kana tartiibaan usaataan eeguutu hawaasarraa eeggamaa jira. Ayyee dhaamsa kee gamanumaa
isaanis ni dhageen jennee abdanna. Waan hojjetan irratti waan jajjabeeffamuu qaban irratti jajjabaachuu qabanii yookaanis gamanumaa nutis dhaamsi keenya jajjabaadhaa wanni hojjechaa jirtanis waan gaariidha. Bishaan Haramaayaa kana jiraattota aanaa sanii qofa osoo hin ta'in namoonni biraas naannoo san xiqqoo achi fagaatanii jiraatanis tajaajila waan achirraa argataniif fakkeenyaaf Awwadaay Hararbiiraan kun duraan fayyadamaa turan elektiriksiitii achirraa fayyadamaa turanii fi bishaan dhugaatiitiifis magaalaa sanarraa fayyadamaa turanii yoo bishaan kun bakka deebi'ee wayyaa'ee akkuma duritti isaanis tajaajila bishaan haramaa achirraa argachuu danda'anii saniifuu bulchiinsi magaalaa Haramaayaatii fi bulchiinsi yuunivarsiitii Haramaayaa waliin tahanii bishaan kana kunuunsuu irratti akka waliin hojjetan gamanumaa dhaamsa dhaamnaa fi hordoftoota keenya jaalatamoo sagantaa keenya guyyaa har'aa asuma irratti goolabnaa sagantaa keenya kan itti aanuun hamma walitti deebinutti har'aaf galatoomaa isiniin jenna asuma irratti goolabna. Galatooma maamii keenya. Galatooma ibsaatis.